nuti Oromoon seenaa waggaa 25 miti kan qabu. Seenaa bara dheeraat qabu. Kan itti fayyadamuu qabnu seenaa bara dheeraat itti fayyadamuu qabnu. Barataan Oromoo yoo mana barumsaa irraa hafee ni garafama. Ni hidhama, ni tumama. Hanga bilisummaa argutti jedheeti. Numootu social media irratti gabbaanii haga qolaan wal qoqqoonutti nin arrabsama ni garafama jettan. Hanga gargar isin facaasutti hin taa'u jettan. Hanga wal isin nyaachisu haga golaan isin jaamutti. Maaf golaan nu yaamtan? Maaf kutaan nu yaamtan? Nuti ilmaan abbaa eenyuti? Akkamitti maqaan ol yaamu? Diinamaa ofii kolfisiisa. Gadda guddaa keessa jira nuti. Du'arra isin wajjirra jiraattanii nuti hojii hojjannuu dhabneeti miti. Nu maallaqni garaa nu nyaateeti miti. Hanga Oromiyaan bilisoomtutti biyyatti hin gallu jenneeti biyya ormaa keessa kateennu. Har'a hoboon as bahee odololee meeshaa waraanaa isatti bi'u meeshaa waraanaa binnee fi wajjin bosona seenuuf biyya ormaa keessa kan teennuuf. Maatii keenya jibbineeti miti. Gallee hojii wareegamuu dhabneeti miti. Mana hidhaa seenurra bosona seenna yoo isin gara lolaatiin nu seentan jenneeti kaas seennuuf. Akka mataa kootiitti wanni biyya ormaa keessa taa'uuf gaafa isin bosona seentan bosona isinii wajji seenuudhaaf. Nutti hin taphatinaa. Hamilee keenya nun tuqinaa. Akka barataan Oromoo hidhamee biyya keessa jiru sanitti tumamee biyya keessa jiru sanitti anis tumamee hidhamurra tokko ajjeese isinii wajji bosona seena jedhee yoo Rabbiin naa godhe biyya ormaa keessa ta'a. Wal nu nyaachisinaa. Gargar nu qoodinaa. Kaa'oon kan eenyuuti? Abaa'oon kan eenyuuti? Ilma abbaa tokko taatanii maal lolle? Maa hinaaftan? Ilmaan Oromoo ka dhiigni dhangala'u maaf isinitti hin dhaga'amne? Obboleeyyan keenya kan tumaman maa isinitti hin dhaga'amne? Artistoonni keenya jajjaalatamoo wasuun qaqqaaliiwwan afoo dhaabatanii afoo isaan kan lubbuun isaanii mana hidhaatitti dararaa meeqa keessa jiran maa isinitti hin dhaga'amne? Maa walirratti duultu? Maa waliin duulle? Maa walirra duula bantu? Maa nuti keessatu maa haamilee keenya tuqxu? Mana Arabaa keessatti inniiti haamileen keenya kan tuqamaa jiru har'a. Mana Arabaa keessatti inniiti bee majunuuna taaneeti bee nuti. Tokko ta'uun isinitti maa ulfaate? Nuti bee miila dhabne, mataan dhabne. Miila dhabneeti malee mataa dhabneeti miti bee kan kushiin Arabaa keessa hojjannuufi kaayyoon laalleeti miti bee. Waan guddaa hojjachuu fi Oromiyaa irratti kaayyoon koo kan na fakkaatu baay'eetu hidhamee ta'a. Awustiraaliyaatiitti Ameerikaatiitti ololan oofini. Nuti gabrummaa keessa jirru akkamitti jiraanne sabni keenya bilisoomee gabrummaa jalaa bahuudhaaf hawwiin keenya. Social media irratti asiyaatan akka barbaadanitti haasa'uu ni dandeettanii waan isinii tolee addaan faffacaasuu ni dandeettanii. Nuti garuu gabrummaa akkamii keessa akka jirru nuti beeka. Dararaa akkamii keessa akka jirru nuti beeka biyya ormaa keessatti. Warri biyya keenya irraa baanee biyya Arabaa keessa jiru warri wayyaanee wajji jiru tokko bee nuti dhagaa malee si warra Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa taa'utti gabrummaan hin dhagahu. Nu faffacaasuudha kaayyoon keessan kalee hidhamtanis tumamtanis biyyaa sarbamtanii baatanis har'a firii taatanii jiraattanii. Nuti firii miti kan jiraannu. Xayyaarri fitee biyya ormaatti gallu naqeeti gadadoo keessa kan jiraannu nuti asitti. Mirgi keenya eeggameetii miti bee. Mirgi keenya eeggameetii miti bee kan baanee viidiyoo waraabnu kan haasofnu. Nuyi warri gabrummaa arge nuyi warri waraana keessa jiru. Akka Oromoon generationiin biyya keessa qabsoorra jiru san nuyi warri qabsoorra jiru. Nuyi bee kan miidhameetini obboleeyyan keenyaa bee kan baaratti dhumani. Obboleeyyan keenyaa bee kan fooqirraa darbamani. Biyya gahaa odoo qabaanne bee fooqirraan darbamnu. Biyya fagoo qabaa odoo gahaa odoo qabaanne daa'imni xiqqoon nun ajajju bee. Akkamii walii galtee dhabdan isini? Akkamii wal nyaattan isini? Firii taatee kun Eertiraa kun Ameerikaa kun Afrikaa keessa jiraachaa maaf nyaattan isin? Maaf isinitti hin dhagahamne dararaan? Obboleeyyan keessan kan biyya Arabaa keessa jiraatan akkamitti jiraatu beektuu laata? Maal isinitti hin dhagahamne maaf qoqqooddani?
sabab sablammi lemma walin nubuustani ufi keessani dogoggora hojjettani maan oromoon taanii irraa gortanii oromoo kararratti maaf hin baasni gara qabsootti maan baasni nuti maallaqa irraa ajaan qabnu hojjanneetiniin waraanni keenya odoo socho'ee nama isaa laatuuf kaayyoo qabu nama isin eeguuf asitti aramni fuula keessa nu laalti bee qabsoo keessan galmaan geettan jenneeti bee kan teenni arabaa wajja asitti dararaan nurra ga'u isini guduufne isini dhachiisuuf bee biyya arabaa keessatti kan gubachaa jirruuf nuti akkamii ufoon laaltanii walirratti olola ooftu gabbaatanii akkamii waan nyaatanii waan nu nyaachistanii isini kaayyoon keessan maalidha abdiin keessan maalidha ana abdiin koo oromiyaa bilisoomte jaan argoo doon taanii akka nuti akka obboleeyyan gootitti anillee dhiigi kiyyarra dhangalaasee lubbuu koo irratti dhabee oromiyaa bilisa baasuudha kaayyoon kooti akkamii uf wallaaltanii uf nu wallaalchistu akkamii nu maraachitu asuma teettanii suuraa waliin jijjiirtu asuma teettanii maqaa keessa wal jijjiirtu warri quufeetanii jiruu gaarii keessa jiraatu